ايش انا اللي ناسون دديتني Tasan, koi, nasaanis. Kamal koi. نوجي Abbaan ناسون barbaadan ايش haasaa abbaan feeta yoo barbaadan Abdi yoo gaafii barbaadan tokko si lamaan gaafadha. natti haasaa yoo barbaadan immoo dabaree walii kennaa tokko tokko natti haasaa akka feetan Abdi, haala ullaati. abdi na Oo dhageessa. Amma isin eessa yeroo dhagaa hundumaa gaafii nama gaafattu gaafii immoo hin gaafatamtani. in gaafatta rakkoo hin qabu gaaffi Sin si gaafadha shi na gaafadde dhaggeeffadhu. kana naa deebisiitii waan barbaadde gaafadhu. Na dhaggeeffadhu sin gaafadha. Laa waan si gaafadhe kana dursa deebisi. Gaafachaa No turtee no sin gaafadha. dursa waan si gaafadhe naa deebisi. Lakki Gaafachaa gaafachaan turtee sin turre ani ofii gaafadha. fuureef dubbachuu jalqabaa yoo si jalqaba. Hello. Waan siin jedhe ani ofii fuureef haasa'uu jalqabaa hin Rakkoon dubbanne keessan iyyuu reef maalidha mucatti beektu? kanaa wajjin reef haasawaa. Rakkoo Rakkoon keenya musliimaa dhiisi. walumaa Rakkoo galatti keenya nama nageessanii nama alhamdulillah dubattan. rakkoo Biyya jedhamu qofaadha. hin qabnu alhamdulillah nuti dhaggeeffadhu. Rakkoo wayiyyuu hin qabnu alhamdulillah wanni hundi nuuf guutuudha alhamdulillah. Waan si gaafadhe naa deebisi. Waaqayyo nan ajjeesa nan jiraachisa nan fayyisa nan dhukkubsa jedhu sun waaqa kam? Waaqayyoodha ka. يادسا Waaqayyo kam? Rabbiidha rabbi. Yesuus immoo kan biraati. يادسا Yesuus waaqayyo afurri qulqulluu tokkuma. Waaqayyo tokko. ندغارتا يادسا عبدي Beekama. waaqayyo fayyisa ka Yee jiru isaayyaas 40 ofirra dubbisi yeroo takka qoy yeroo takka eenyu wajjin haasawa lamaan keessanii wajjin haasawa moo nama tokko wajjin haasawa rakkoon hin jiru yoo ana lamaan wajjin haasoftanillee an qophiidha lamaanuu sirriitti haasawa rakkoon hin jiru. Sodaatiin sodaattuudhaan warra musliimaa beekna. sodaatu dhageeffadha anis Sodaadhee bar qoma dhaadheen isin lamaan itti haasa'u jira bar qoma dhaadhee lamaan keessanii nama budaa atiin wajjin deebisoo gaaffii qabaattanillee amma yaaddessa waan qoy siin naaf jedhe ibsiti tokko yaaddessa inni ajjeesee fayyisa. Yaaddeessaa dhaggeeffadhu meeti yaaddeessaa dhaggeeffadhu. yaaddessaan dhageeffadhu obboleessa koo abdii isaan dhagaartaami Ish. Quraana keessaa Yesuus Kiristoos waaqayyo miti kan jedhu yoo jiraate natti himi. Ish siifan kennaa yeenaaf ishi rakkoon hin jiru. Lamaan keessanii nuun haasaa rakkoon hin jiru ayyuu. Duraanuu tokkoon of dandeessanii akkuma waaqayyo keessa waaqni tokkichi of danda'ee jiraachuu hin dandeenye sadiin jiraatu isinilleen tokkoon of dandeessanii dubbachuu hin dandeessanis lamaan keessanii nuun haasaa rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Ayyee. Kamaal waan siin jedhe Okay. waaqayyo nan ajjeesaa ani nan fayyisa ani nan jiraachisaa ani nan dhukkubsaa jedha ani nan fayyisaa jedha eenyu waaqni sun jira ka akkana jedha dhageeffadhu waaqni lakki akkana jedhanaan hin jedhin anuu jedhaan jira eenyu waaqni sun waan isin dhageeffadhu kaa jiru akkana jedha jechi kiyyaa fi jechi kee gargari eenyu ila gaaffii jechi kiyya naa hubadhu ani nan hubadhu ajjeesaa ani nan kaasaa ani nan fayyisaa ani nan dhukkubsaa jedha eenyu inni sun waaqa kam hubadheera dhageeffadhu waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa hafuura qulqulluu maal iyyaa dhageeffataa turte yoo masii ati gaafataa turte waan tokko suuta jedhi nama gaafadhu woci odoo hin taane suuta jedhi nama gaafadhu sitti maa dhageeffadhu taragaaggadhu us jedhiisi okay dhageeffadhu waaqa sadii takkas jedhe waaqayyo abbaa dhageeffadhu ilmaa siin jedhe fuudhee bar tokko jedhanii na dhageeffadhu dhaggeeffatuun sitti dubba maal dhaggeeffadha ree Maal waan si jarri nama gaafate naa deebisa. dhageessu. na Yooti dhageeffadhu sitti dhaggeeffadhu maa malee siin nama jedhaara bari dhageessu. waaqa abbaa waaqa ilmaa hafuura qulqulluu sitti maa na dhageeffadhu siin jaara kaa Kanaafuu sadan jaraati jedhi kaa sadan jaraatu ani nan ajjeesaa jedhanii jedhi kaa dhageeffadhu loqonni koo yoo ifa si ta'uu baate dhaggeeffadhuu miti dhaggeeffataa jiraan isaa si dhaggeeffachuu jira inni waaqayyo tokkotu jedhe moo sadiitu jedhe moo akkamitti wayine akkamitti deebisuu danda'a isheen halloo waaqa kamtu akkas jedhee siin jedhe akkamitti si deebisu afaan oromoo beektaami waaqa kamtu akkas jedhe waaqichuma abbaa moo sitti ilma maa moo jira hafuura warra qulqulluu obboleessa waaqichuma sitti maa jiran dhageeffadhu kaa maal indee dhaggeeffadha moo eenyu siin jedhe deebisi kaa sitti maa ishii dhageeffadhu kaa si uzzedhi kaa dhaggeeffadhu maali hiimi ka kunoo si dhaggeeffachuuf si gaafadhee mi duraanuu eeshii kun wallaan waan jabeettaa yohannis 10:30 irraa dubbisi an akkas siin hin jenne waaqni akkana jedhe yesuus moo abbaa moo hafuura qulqulluudhaa siin jedhe araba faxaarise isuma mata masaa yoo isa Yesuus kam Kiristoos Yesuus Kiristoos okay kanaafuu yesuus kiristoosin ajjeesa jechuudha hin ajjeesas hin kaasas hin fayyisas ayyee madaan eenyuun በማንም ajjeesee የለም beeku በእኔ ብቻ ነው ለማንም አልተሰጣም ይላል
Okay, Yesuus in ajjeesa. Naa qabadha yaa jamaa. Yesuus in ajjeesa. Hayyee takkaa eenyuun ajjeesee beekame? Waan ajjeesee beekuun beektu ati? Yesuus eenyuun ajjeesee አብዲ beekame? Guyyuma tokko ከማል እነሱ የእነሱ ካልሆነ የሰው አይቀበሉም እኮ Dhaggeeffadhu. Yesuus ajjeesee hin beekuu? dubbattee afaan hin beekneen dubbattee duute katafarii kiyya. Ani moo? Afaan hin beekneen dubbattee. Ani moo? Wayyoo waynee balaa. Lakki kama katafariidhaan jedhe. Yesuus eenyuun ajjeesee beekas hin jedhe. Ahaa. Innaa taadaa namni kun ofiin dhalates jechuudha. Okay, kanaafuu Yesuustu nama ajjeesaa jira nama duukan. Isatu ajjeesa malee isa fayyisa isa uumas isa ajjeesas. Okay, isa tajjeesa. Isa hoo eenyutu ajjeese? Inni hin duune. Isa hoo eenyutu ajjeese? Inni nama ajjeesa waan Yesuus hin duune? Hin duune? Hin duune. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Yesuus hin duune. Allahu akbar. Akkana kuno. Wallahi akkana. Dhugaadha. والله صدقت يا كمال صدقت وأنت كاذب صدقت وأنت كذوب لقى دبت والله يا ست سرت لقى دبت يسوس إندوني يسوس إندوني الله أكبر إندوني أبوه لقى كيتي يسوس إندوني وما قتلوه وما صلبوه أي إندوني ولي قلت جرا لقيفر أيوة دو يسوس سيف سنة واي يسوس كريستوس سيران سيف سنة لقيفر لم لك واي يسوس كريستوس أبي أما أسمت Yesus Kiristoos hin duune. Hayyee amma waa'ee du'uusaa geeffanneetiin jirra. Yesus Kiristoos hin duune jechuudha. Hayyee macaafa irratti Yesus Kiristoos du'eera kan jedhamee caafame sun kijiba jechuudha. Allah alkaasitti maa akka inni du'e? Akka inni du'e hin jedhin kan hin duune jennaan allaqe akka inni du'e minaamanii dhiisi amma. Macaafa irratti kan du'eera jedhame sun sobaame. Maal ta'e namni nama hubachuu hin dandeettu ati? Si hubadha sirrii si hubadha kan hin du'e jedhamee caafame sun sobaame. Nama dhaggeeffachuu dandeettaa? Hin danda'a. Sirrii danda'a. Tidawwalaan inni amma Yesuus hin duune jennaan. Tidawwalaan si uummata kalaasaadha. Warri reefu wacca. Na dhaggeeffadhama Abdii. Kanaafuu inni macaafa irratti hin du'e jedhame sun sobaare. Ani illee musliima akka keetiitti dhaggeeffadhu. Ati musliima? Musliime. Okay, ati rabbiin tokkicha ta'uu ragaa baataa? Rabbiin tokkicha waaqa 88 waaqa isaa rabbiin tokko jettaati. Ahaa, muslimni waaqa 88 waaqessaa? Waaqa 88 waaqessita. Waaqa keetu addaan baaftee hin beektu dhaggeeffadhu duraan dursa. Yeroo takka. Ani muslima jetteetiin jirta. Ani amantii nama dhagaarta. Ani muslima jetteetiin jirta. Ani dhaggeeffadhu. Yeroo takka dhimma seeroo takkaatii miti dhaggeeffadhu. Ati muslima. Hayyee Nabi Muhammad ergamaa Rabbii ta'uu ragaa baata? Nabi Muhammad ergamaa Rabbii ta'uu? Nabi Muhammad akka dhalatee iyyuu hin beeku. Waan hin beeknetti nama. Hayyee Yesuus Kiristoos garbicha Rabbii. Qoda kun qabu. Yesuus Kiristoos garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii ta'uu ragaa baata? Ergamaa Rabbiitii miti inni waaqa guutus nama guutullee. Ahaa, muslima Yesuus waaqa guutuu nama guutuu jedhee amanu jira? Inni taate. Eeka. Okay, ragaa naa kenna. Si guddisa. Ragaa naa kenna. Kam? Si guddiseetiin jira. Muslimni waaqa guutuu nama guutuu kan jedhee amanu Qur'aana irraa Yesuus Nabi Isaan alayhi salaam waaqa guutuu nama guutuu kan jedhu ragaa naa kenna. Waaqa guutuu nama guutuu amanu inni isaan Allahan egaartaa Rabbeeni hin dhalus hin dhalchus Allah aywalladim aanni fixamee yeለም jedhan. Ana waa'ee amantii musliimaan beekamu beeku itti amanisiisa malee. Ati muslima miti? Ani amantii itti dhaladhe waa'ee Kiristoos natti ati muslima miti siin jedhe. Haaloo. Ati muslima moo muslimaa miti? Dhagaartaami? Ofirratti dawwaltu sarara isin allaqqaham. Ati muslima moo muslimaa miti? Ani moo? Ani kan Kiristoos. Ahaa, inki jibdee jechuudha muslima kan jedhu.
kijibdee xaayee waan gaarii waan gaarii. Ati maal hiree amma kiristaanaa? Ani beente kiristaana. Waa'ee Kiristoos natti hoo Kiristaanummaan amantiidha? amantiidhee. Rakkoon qabu baay'ee muslima ta'uu kee kijibdeetiin jirta. Kiristaanummaan amantiidha. Yeroo ragaa naa kennime? Kiristaanummaan amantii ta'uuf? Ofin na kaafte gaa rabbis sin na kaase arrasitti ofin na kaase nama kabajaan sitti haasa'u jiru. Ragaa naa kenni kiristaanummaan amantii ta'uudhaaf? Dhagaartaa waan jiru sitti maa dhageeffadhu. Naa baase kunoo si guddisee jira. Guddattee barzanaa itti taa'u jirta. Kiristaanummaan amantii ta'uudhaaf ragaa fidi. Kiyya iddoon baatu faasikiin kiyya. Ayyee anas sii baasaati ragaa naa kenni. Viidiyoon an baatu faasikiin kiyya. Yoo dhageeffadhu fa. Natu sii baasa. Eeneen ommee ootaalle anas sii baasa ragaa fidi macaafarra. Macaafarra siif kenna. Qophaa'e. Isaayyaa 9 jaabaasi. Ay qophaa. Isaayyaa 9 jaabaasi. Hayyee Isaayyaa 9 jaa kiristaanummaan amantiidha jedha akkasiimi? Isaayyaa 9 jaa kiristaanummaan amantiidha jedha. Maashaallah. Eshi abbo. Isaayyaas maraajichaati moo kan biraati? Isaayyaas raajichaati moo kan biraati Kamaal? Isaayyaas ati barbaadde sun? Haluu. Jesus. Jesus. Hello. Siree. Sagaleen. Aywa. Isaayyaas raajichaatiimi? Ka maa balleessite? Jechuun sagalee kee dhabne kan maayikii qaban. Akkana dhageeffadhu kan asii dubbisamu. Hayyee kiristaanummaan amantiidha jedha. Mucaan nuuf dhalateera. Mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatii isa irra hin jira. Maqaan isaa hin jedhu akkas. dinqii Qubee seeraan dubbisi. waaqayyo jabaa. Gatii hin jedhu. Maloo qubee seeraan dubbisi gatii miti. Gatii isaa irra Gatii hin jira. jedhu. Hin jedhu. Akkas hin jedhu hin jedhu seeraan dubbisi. Lakki. Qubee seeraan dubbisi. Gatitti irra jira maa jira dubbismee sanaan mudhatu beektaan mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateettii isaa irra. Gateettiin jedhu lakki. Gateettiin jedhu seeraan dubbisi qubee. Gatitti isii irra. Akkanillee hin jedhu. Hin jedhu seeraan qubee dubbisi qubeen dhiigaan dhufe. Gatiittii isaa irra jira jedhu. Qubeen dhiigaan dhufe. Dubbisi. Ayyee sii dubbisa rakkoon qabu sii dubbisa. Gatii isaa irra jira. Mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Lakki akkas hin jedhu sii dubbisa. Mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jira abbaa bara baraa hangafa nagaa hin jedhamaa jedha. Abbaa bara baraa hangafa nagaa. Kiristaanummaan amantiidha jedha. Kan inni taata nuree kan maal jedhee kun? Kiristaanummaan amantiidha jedhaa kun. Kiristaana ka jedhu muluu kiristaana ta'a ka jedhu barbaadde. Ambar. Lakki kiristaanummaan amantiidha naan jettee barreeffuu kiristaanummaan amantiidha kan jedhu ragaa naa kennisiin jedhu. Amantiidha kana caalaa maal barbaaddareet? Iddoo kana kun amma kiristaanummaan amantiidha jedha. Eeka. Maal jedhee? Dhugumatti amma kan kiristoos hiriyaati. Ka kiristoos. Kiristoos nama akka kee kana qaba. Nama akka kiyya kana. Haa akka keetii qaba ka. Wayne. Suma kadhata amma islaamummaa arrabsaa ture reefu? Islaamummaa arrabsaa ture. Kana caalaa beembeekaa waan naa godhamu si kennaa obboleessa koo. Durallee gaafati islaamummaa jecha badaadhaan kaastu sitti aaree ture. Amma garuu sitti aaruu dhiiseera. Sababni isaa sababaa wallaaluma keetiiti malee
Eeshi qoy waa tokko sitti wallaaluma ma takkas godhuu dhageeffadhu jira. asirra na dhageeffadhu kan Homaa rakkoo hin qabu. homaa rakkoo hin qabu. Maallatti moo barbaadda? Eeshi waa'ee Kiristoos siif ibsaa sirriitti dhageeffadhu kan oosee beektaa ooseen beektaame Situ waan Kiristoos naa himaa? oosee beektaa qoy Hoosee dhiisi. Mee Kiristoos ati waan Kiristoos na barsiisuu barbaaddaa? Hayyee መዳን በማን የለም አለው መዳን በማን የለም አለ ለኪ ከዛ ታውራ አሲነታ ያሳይ ዲሲ አቺና ሳይኒ ተናወጅን ሀሳይ ዋን ሲንጀደ ክርስቶስ ኤኙ ሲንጀደ ክርስቶስ ዋቀዩ ኢየሱስ ሞ ኢንምቲ ማርያም ረለተ ሰነቱ ዋቀዮ ኢሱማ ጉያ ሰደተፋ ሳት ክታነ መሰኒ ኢሱማ kitana ho jedhu le jira kitana le biya simrat okay Kristos dhiira moo dubartii inni lakkini waaqa guutuudha malee waa'ee akkasiin anaasuusisuu hin danda'u amma waa'ee isaa waaqummaa isaa bichaa sitti malee ani inni kitana ta'e inni gadi bu'ee ol bu'ee isaaniitti waan keessa akkas keessa nan galchine namummaa Safari yeroo takka. Kiristoos waaqummaa yoo namummaa Kiristoos keessa waaqummaa Kiristoostu jira jedhe. Inni dhalate sun siin jedhe inni dhalate sun dhiira moo dubartiidha siin jedhe. Ani sabbaa koon beekon isa nan galchine. Hin beektu? Hin beektu? Hin galchine. Ani si gaafadha. Ati kan himatu Allahaa sun dhiira moo dubartii? Mee safari yeroo takka gurbayyoo mee rabbii jedhe yeroo takka nu obsime. Bakka jiisasii wajjin haasa'uu jirra ati nu obsime yeroo takka nu obsi akkanumatti. Tayyib inni Maariyaam irraa dhalate suni dhiira ta'e dubartii ta'e waan ta'e hin beektu? Ati kee waaqa kee addaan baaftee beektaa? Sarrakkoon qabutti deebinaati. Sanitti deebina. Laa. Sirri si hima. Na gaafadhuuti ani tolchee si hima rakkoon hin jiru. Tole? San yeroo na gaafatte tolchee si hima. San si hima siin jedhee bar isa amma na gaafachaa jirtu kana ani si hima Yesuus Kiristoos inni Maariyaam irraa dhalate dhiira moo dubartiidha siin jedhe. Nama nasi mataas dhukkuba fakkaata sitti mara gaarta yoo mataas dhukkuba mala yaada dhaqe tokkoffaa dhageeffadhu mala yaada dhaqe garuu jecha jettuu fi haasa'uuf yaadataa yaada dubbataa itti yaadaa dubbadhume gaafii nama gaafa yoo gaafatin. Eshi. In mul'ata viidiyoon kun in mul'ata jamaa. Gaafii waan akka gooti waan nama gaafatin. Saving gone. La bilbila saving gone. Ira deebi save godhe. Ammoo irraa sii fadheera wagicha waan dhawu. Ba'allah sin. ammoo ofiin deebi'ee Hayilee maa min taara gaalle. bilbilli ofiin inni ho'ee natti fakkaata. Abdulfattaa mee naa baasime namni isinii mijaa'u naa baasa bilbilli ho'ee natti fakkaata kanaaf viidiyoo baasuu dide. Angaluudhaaf daqiiqaa 5 naaf karaarra jira inshallah nin gala. Wagicha ale baalle asuma alka. Namni biraa banaame Yaa wagicha wallaaf. Ay sara maa ante misara haqqimelle maa. Allah adami ka Yesus Kristos inum. Ay maalak. Piti kaakas kaje. namni musliimaa gastii irra hin jiru ayyee rakkoon qabu. Ayyee utaalee gurbaan abdi. Ba'eeka laa ilaaha illallah. Utaalee gurbaan. Allahu akbar. Rakkisaadha. Ay. Gurbaan abunno naannawa keenya kana na fakkaata sagaleen isaadha. Osoo sirriin garaftee fedhee ture beektaa. Akkuma amma garafaartu. Maan sanumaaf yaadee gaafuma inni kamaal ofiin jedhu deebi'aa inshallah. warra gara keessatti Akkasi baga garaftee abbaan natti tolaaraa bar. Garafamutu malaka akkanaa kun. Maal garaftuu jechuun nama adaba hin qabne beekumsumaan garafan. Waan garafan qaban tokko. Ayyee yaaddeessaa olii itti fufabdi.
Ayyee yeroo mana geesse haasa'u ishee Abdulfattah. Yaaddeessaa? Okay. Yaaddeessaadhaa miti. Tafarii taasisuu barbaadaa miti. Tafarii moo yaaddeessaa wajjin haasa'ume? Gaafii isin gaafadhee naan deebisne bara. Eenyu ati? Abdii waa si gaafadhu. Yaa Rabbi yaa. Jara na waan amma gurbaa gaafadhe na deebisaa. Quraana keessatti Yesuus waaqa miti kan jedhu jira. Ati kana naa baasnaa. Okay, an kana fi baasnaa muslima taata? Nan ta'a natti. Ayyee dhaggeeffadha yaa jamaa. Quraana keessatti Nabiyyi Isa alayhi salaam yookaan ammoo Yesuus Kiristoos Waaqayyo miti kan jedhu yoo nan sii baase waaqa islaamummaa fudhattaa? Eeshi. Dhageessaniitiin jirtanii islaamummaan fudhadha yoo ati kana naa baastee jedhe ayyee. Okay. Eeshi waan gaarii. Waan gaarii ayyee. Mee namni viidiyoo nu baasuu jiru kan akkam isin goona ree? Mee namni jala kana jirtan viidiyoo namni nu baasuu dandeessan? Iyya bilbilatu ho'ee? Qoy daqiiqaa muraasan baasaa fi qoy kana marratti bilbila nama harka qabu jira. In baasaaf. Sile namuma tokko dhabne as jala Abdulfattaa sile namuma tokko dhabne as jala nama kuma tokko keessa. Abbo Rabbiin isaa naa qajeelchu abbo wallaahi nama bilbila lama qabu dhabu jechuun rakkoo guddaa kun. Eeshi. Ayyee. Haasa'ii kaa'amee Yesuus Kiristoos waaqa miti kan jedhu. Iddoo kana. Dhugaadhaan itti. Kunoo sii baasaa raqoy. Viidiyoo baasaa. Na guddisa abdii. Ayyee. Tole bakka hedduu sii baasnaa ama maayikii qabadhuutiin na dhageeffadha bakka hedduu sii baafnaayyuu. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لال إسان ربين مسيحي إلما مريم جراني رقمت كفرني جراني مسيحين كن ورون ربي اسمة ربي ورجل أن كفرني جراني جر مسيحي نجر ما جر يا إلمان إسرائيل ربين قفتاك يا في قفتاك سنتي قبرا رقمتي دبين نمن ربي تواكين ديسي ربين إسائرت جنة حرامة تاسسي جرا تيسون إساس إبدا لال Kanaafuu warri Masiihiin ilma Maryam Rabbi jedhaniin kafaranii jiranii inni wanti inni jedhe gooftaa kiyyaa fi gooftaa keessan kan ta'e qofa gabbaraa jedhe malee ani Waaqayyo keessan hin jenne jedha. Tole akka waaqan taane argan. Itti dabaluuf moo asumara itti fuftaa abdi? Hayyee argite moo argine yaaddeessaa? Halloo. Eessaa sagaleen jeeqaa jirasaa? Misgee cufan. Qoo irra maayikii qaba. Irra qabeera maayikii. Itti dabaluu fi abdii ammallee tokkocha itti dabalaa fi mee? Na dhageesse. Badheet. Ayyee dabale. ما الجرا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل جد وأمه صديقة جد مسيح إلما مريم إرجما إسدور إرجمون دبر مله ما متي هاتي ساس أكان رجوم ستورا لما نياتا كنياتا تراني نمني نياتا نياتو نمني رجو منا في تاني دم أكمل تك كي يتوتي فساني فتاسف نو إلالي إرجسي أكمل تك إنسان رجار رجالن إلالي جد أما سورة بقولنا فتمي سدي الرتي إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل جل
yesus kristos yookiin ciisaan gabricha nuti tole isarratti oolle malee homaa miti jedha. Asittillee inni ergamaa rabbiiti malee homaa miti jedha. Akkana. Ayyee amma quba kee ol qabee yaaddessa viidiyoo bayi. Qo'ee kan finne isin gaafadhaanis. Maal na gaafattaree Yesuus waaqa miti kan jedhu quraana irraa naaf dhiyettee boqonnaa sadii siif finne. Tokkoffaa bismillah sadaffaa bismillah shanaffaa ayata 17. Bismillah shanaffaa ayata 65. Bismillah 43ffaa ayata 65 fi 9. Bokka sadii siif finneetiin jirra amma as bahiiti shaadaa qabadhu yalla. Kasongo ye jechuun amma ka. Yaaddu. Yaaddesso. Yaadichoo. Aluu. Yaaddo nagaa ndideera walla. Bakka adis shaadaa naafu deebi kalas deebi bakka. Na dhageesse? Isin dhageenye lakke ammas dhaga'u jira. Akkami shaadaa qabattamoo haa afure? Akka jedhuun jedhe na dhaggeeffadhu wangeelaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorra. Wangeela dhiis amma wangeelaa miti. Wangeela dhiis amma wangeelaa miti. Quraana irraa gaaffii gaafatte gaaffii deebi'ee shaadaa qabattamoo dhiis. Yeroo takka Wangeelli immoo fuutuu jireenyaati. Yeroo takka wangeelatti deebina. Quraana irraa ragaa gaafatte siifinne shaadaa qabattamoo qabattu. Quba ol qabdee shaadaa qabattamoo qabattu gaaffii gaafatte sii deebise. Bah kijibatti hin qabadhu ka kijiba aan keessan. Ana dhugaan Ande duraanuu isumarraa naa fidaan jenne ati dura. Jedhe garuu kan keenya hojii waliin argu. Ayyee jette garuu waan jette san guuttamoon guutture. Maal boollan galuu kana manna. Ayyee dura garuu rakkoon qabu hin qabatin. Garuu yoo quraana irraa ragaa akkas jedhu naa fiddan shaadaan qabadha jettee tamoon jenne. Jette moon jenne yaaddessa. Jedheera moo hin jenne jedhe. Lamaanuu naa deebis rakkoon qabu. Jedheera jedhe yoo barbaadde hin jenne jedhe. Aluu. Ani baboo bakka afu dhisaaf. Yikar. Dhis bakka. Oo hin baate sorry. Kottu deebii rakkoon qabu bakka shaadaan. Duraanuu waadaa guuttanii hin beektan takka waadaa guuttanii hin beektan. Ayyee. Eshi. Ahuun wadaa moonii. Edana ofii mari'ataa bulu. Edana ofii mari'ataa bulu inshaallah boru shaadaa ni qabata. Maqaa jijjiiratee arfu. Bi'idhnillah. Inshaallah. Rabbi isaa gargaara. Oo firii taate itti fufee. No jiddumaani nama mirkaansitee itti dabale. Ani hin geenne mana gamma. Jidduun karaa dhaabadhee barsi laaqaata ga'e. Okay. طيب نقلتي لك شيء ايش موني جرتها موني سجلت تشي موني ايانتو تشي شادا نقبسيسا كنتو قبل يا سلام منزيركم برو سمارتي دابر سمارت مان والله You smart man, okay? Abborren deebisin ingilificha camaadha. Eran deebisina. Ayyee tashe Abdi. Tashe abba warri maal ta'an? منذر وعليكم
عليكم السلام. Maali abdiidhaan mootii qabadhu ni kamaal shaadaa qabachuu seene miti. Mootii qabatanii Maali hin waan qabatamu ta'u shaadaan. bar seenema maayikii qabate Akkasittiin maali waan qabatamu. ta'u laalle. Maal akkasittiin qabatamu mootiin akkana miti. Abdii akkasitti mootii akkasitti mootii qabatanii miti shaadaan. يا رجال البينطيين أبيت ناقان سني فاتو كم الخائفون Isa kanaa miti bar magaalaa fi abdiin isa kanaa miti bar abdii isa kanaa miti abdii isa tokko malee. laakiin isa kana gashee Abdiin inni shaadaan qabadhee isa booda kana seenatti fakkaata. lakki isa kana abdii Okay, harkaa keessa bu'e laata gaafadhu mee. maal shaadaan qabadha inni galchee abdii أبيت أبيت akkam nagaa keetii جلتا واقعي كم سن jirra abboo baga jiraatte kaata kam جرى جرى إسافة جلتو qophoofteetuma hubatteetuma qoratteetuma baratteetuma shaadaa qabachuu dhufte kaa isa abdiin guddisanii salaata deemuu faniya gidduun maalee jedhe sibbaa adaaniif beekee Ay shaada qabachuu osoo hin taane dursa nama amansiiftu kaa wangeela keessa maal akka jedhu quraanni keessan yoo sirrii haasaa ta'e shaadaan qabachuun maal salphaadha. maal gaaffiin gaafadhan jettuun maa shaadaan qabadha maa jette Yaa waan namni illee gaafadheetu mana sumaan qabba kaan akka maal kaa. Peenteedha ati moo ortodoksiidha Weenteedhaan yaa. ajaa'iba abboo in shakkitee yoo waa biraa yoon jedhe wallan gashanotte shakkitee moo maaliif shaadaan qabadhatte ree Yaa nama hin gashitan jedheetu mani isin hin jedhe rakkoon qabu jechuun adeemsi isaa sirrii yoo ta'e qabachuu hin danda'a. maali gaa adeemsi isaa oma shakkii qabu tokko hin qabu oma yesus kristos jedhee waaqayyotti amanaa ture sana jettee amanuudha malee waan biraa miti waaquma isa yesus itti amanu sanatti amanuudha Jechuun amantichi akkamii dhumni isaa yookiis immoo ka'umsi isaa ga'umsi isaa akkamii karaan isaa dhugummaan isaa amantiin akkamii egaa naa ibsi. amantiin egaa waa tokko waan shakkii tokko qabu miti akka amantii har'a addunyaa irratti argamu amantiilee 1131 wayii jira jedhu warri waa qoratanu amantiin kun hundiseeyyuu ragaas baasii amantiin numti kun eessaa dhufee waaqayyo quba qabaa'oo kitaabni isin ittiin waaqayyo waaqeffattanuu amantii kana quba qabaayi maqaan numti amantii kana macaafa kana keessatti caqasamee jira jennaan har'a addunyaa irra qomuutu jirti amantiin tokko fiduu hin dandeessu amantii tokko qofa malee innis amantii islaamaati innis rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana isaa kabajamaa fi jaallatamaa kan dura isaatii fi booda isaatii sobni tokko illee itti hin makanne kan jijjiiruu fi itti dabaluu fi irraa dhisuun hin danda'amne keessatti rabbiin gaafa dubbatu inna diina inda allahi islaam jedha bismillah sadaffaa ayata 19 irratti amantiin ana bukkeetti fudhatama qabu islaama jedha islaama jechuun al istislaamu lillahi bitawxiid allaha waaqa isa tokkicha isa jiraataa isan duune isan dhalanne isa naman fakkaanne isa bara baraan jiraataa ta'e sanaaf ajajamuu jechuudha islaama jechuun isa tokkichoomsuu jechuudha kana malee amantiin biraa tokko na bukkeetti fudhatama hin qabu jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantaa kana anatu isinii jaallate jedha bismillah shanaffaa ayata 3 irratti ammoo akkasuma bismillah sadaffaa ayata 85 irratti islaamaan dhala amantii biraa barbaade namni tokko yoo amantii biraa akka barbaadu ta'e inni guyyaa dhumaa sanatti warra kasaar irraayyuu jedha warra honga irraayyuu jedha amantiileen har'a addunyaa irra jirtu tokkoon isee amantii kana eessaa fidde yoo ta'e gaafatte ragaa tokko illee si dhiyeessuu hin danda'an raajiin addunyaa kana keessatti ergamaa turan yookaan nabiyyoonni biyya lafaa kana keessatti ergamaa turan tokkoon isaanii islaamummaadhaan amantii biraa kan barsiisan tokko illee hin jiran kanaammoo rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti bootaalee hedduutti hagana jedhamee lakkaa'ameen dhumnetti rabbiin ragaa nuu bahee jira jechuudha fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaallee jenne bismillah 42 ayata 13 irratti inni nuti gara nabiyyicha kanaatti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara isaatti beeksisa goone waanuma Nuuh yookaan Nuuhiif nabiyullahi Nuuhiif gara isaatti beeksisa goone Abrahaam Muusee Ciisaa waan nabiyyoota kana raajota kana hunda isaaniitti beeksisa goone gara keetti beeksisa goone innis amantii tokko gadi dhaabaa jechuudha amantii isumati barsiisaa turte kanaadha amantiin jarri barsiisaa turan jedheetuyyuu
akkasitti rabbiin nabi muhammaditti sallallahu alaihi wasallam dubbataa jechuudha. Kanaafuu amantiin kiristaanaa amantii maqaa namaatiin moggaa'e, amantii maqaa lagaatiin moggaa'e, amantii dheengaddaa du'aa baluu booddee lafaa ka'uu baluu booddee dhalachuu baluu booddee jedhamu osoo hin taane amantii rabbi subhaanahu wa ta'ala jalqabarraa gaafa dhala namaa kana uumu ilmi namaa irratti dhalatudha malee amantii guyyaa keessa bishaan cuuphaa, bishaanii baasaa, saamunaa dibaa, qalamii dibaa waan jedhamu tokkollee kan hin qabne rabbi subhaanahu wa ta'ala quraana isaa kabajamaa bismillah 30 ayata 30 irratti fitrata allahi allati fatara annaasa alayha la tabdiila li khalqi illahi dhalika ad-diinul qayyim jedha. Qabadhaa jedha. Maal qabadhaa? uumaa isee anganama irratti isin uume amantii irratti dhalattan sana jabeessaatii qaba jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanatu amantii sirriidha. Wanti guyyaa keessa dhufu amantii sirrii miti jedhe rabbiin jala sarareetu nutti hima jechuudha. Sibghata Allahi wa man ahsanu min Allahi sibgha jedha. Islaamummaa jechuun halluu rabbitti nama hallee irratti rabbiin irratti nama uumudha malee waan guyyaa keessallee argamu miti jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkasitti dubbata jechuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii kan dhugaa fi ergamaan xumuraadhaa gaafa dubbatanu kullu mawluudin yuladu ala alfitra fa'abawaahu yuhawwidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi. Namni dhalattu hundinuu rabbiin tokkicha ta'uu beekuu irratti yookaan ammoo islaamummaa irratti dhalataa jira rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Garuu maatiitu yoo fi yahudummaa jaallatu ta'a yahudaa ilmaan kana gochuudhaaf irratti dhiibbaa geggeessanii yoo fi kiristaanummaa hordofuudhaaf fedhii qaban ta'an immoo ilmaan kana akka itti dhiibanii amantaa irraa kaachisan jedhanii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasitti barsiisanii jechuudha. Kanaaf islaamummaa jechuun amantii haqaa, amantii ragaa, amantii shakkii tokko illee hin qabne kan nabiyyoonni hundi itti rabbii waaqessaa turan hattan kan obbolawwan kiristaanaadhaa waaqa keenya jedhanii waaqessanu Yesuus Kiristoos ittiin rabbii waaqessaa ture, rabbii isaatiif sagadaa ture, rabbii isa inni salaataa fi ture akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 39 akkasuma wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 12 akkasuma bootaalee hedduutti akkasuma ibroota irratti akkuma dubbatamee jiru rabbii isa Yesuus Kiristoos boo'ee kadhataa ture, adda isaatiin gombifamee salaataa fi ture, rabbii tokkicha sanaaf salaatu, rabbii sanaaf abboomamu islaam jechuun kana. Ati gaafa kana hunda goote jetti immoo muslim jedhamta. Muslim jechuun nama fedhinnaa isaa guutuu rabbii ofiitii kenne nama yaada isaa duukan buune jechuudha. Akka Yesuus Kiristoos anoo yaada koo duukan bu'u yaada isa na ergee duukan bu'u akkuma ni jedhu wangeela Maatiyoo wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti jechuudha. Yaada kee guutuu rabbii tokko qofa ilma qabaa, hafuuratu gargaaraa, maarreetu gargaaraa, waaqa tolfamaa tasii rabbiin gargaaraa, tokkollee osoo rabbitti hin dabalin rabbii tokkicha sanaaf abboomamuutu amantaa islaamaa jedhama. Namni kana jala deemu ammoo muslima jedhamee waamama. Siitaa moo siin ta'u? Okay. Qoomee asirratti dhaabadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti maal jedha? An humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koorraa kan dhagaittiin faradaa firdiin ani faradu qajeelaadha. Anuu yaada koo duukan bu'u yaada isa na ergee duukan bu'a jedha. Hin beektaati bakka sana luqqisii sana dubbistee beektaa? Sirriitti bareecheen dubbisee Yesuus Kiristoos akka inni humna isaatiin waa tokko illee gochuu hin dandeenye naman taati. Yesuus Kiristoos asitti laa jecha fakkittii kana keessaa qotamee fudhachuuf hin taane duubaa fi fuuldura isaa dubbisii hubadhamee maalitti akka hiikamu. Maa dubbiseetanii wani koo waan dubbisan sitti maara. Akkuma tan ta'a sitti haasa'aa lamma isaan kanaan dubbisan sitti maara malee amma waan ol deebi'ee goda isaa dubbisii boroo isaa dubbisii waan jettuun qabdu. Waan dubbifamaa dachuu kooti. Inni rakkoon qabu shi gabaabumatti Yesuus amantaa musliimaa keessatti akkamiin fudhatama jechuun inni si fanaa ta'uu qaba. Yesuus Kiristoos obboleessa keenya kabajamaa fi jaallatamaadha. Rabbuna jalla wa'ala yaquulu innamal mu'minuuna ikhwa. Rabbiin quraana isaa keessatti gaafa dubbatu mu'mintoonni warri rabbii tokkichatti amananu obbolaadhaa jedha. Inni ergamaa rabbii kabajamaa fi jaallatamaa kan rabbi subhaanahu wa ta'ala barakaa isatti godhee nama suga qabu nama bakka dhaqetti bu'a qabeessa nama haadha isaatiif kabajaa kennu nama nagaa jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti nutti himaa jechuudha. Kanaafuu inni nama kabajamaa fi jaallatamaa nama sadarkaa qabeessa ergamaa rabbiin saba Israa'eliif ergee jedhameetu ilaalama. Yesuusin alatti amma gara abbaa kadhachuun danda'ama. Yesuus karaanis dhugaanis jireenyaan malee gara abbaa nama Afuura keessaa na baasanii asii mana ta'e koyi nan deebi'a. keessaa naanis abbaa Na dhagaartu daawwatu Bena dhagaare. Ayye. Tole hayye abdi.
Abeet abeet. abdi ati amantiin kan kee maalidha? Jira jira. Amantiin kee maali? Kiristaana yookiin Pheenxee. Okay. Amantii pheenxee kana jannata ittiin galtaa? Bareecheen malee. Macaafa keessa pheenxeen jannata seenti ka jedhu jira? Musliima keessatti musliimni jannata seena kan jedhu jira. Yaa akka ajaa'ibaati inumaayyuu muslima ala ka jannata seenu hin jiru. Istinaa baasi naa dubbisi. Tole sii baasaayyee. Hatta natillee yoo osoo musliman ta'e yoo kaduutu taate osoo muslima ta'ee jettee gaabbita guyyaa san. Garuu gaabbiin sun siin dhaqqabu. Har'uma naa Sii galee dubbisi rakkoon qabu nan fudhadha jechuun waan sirrii taanan. tole rakkoon qabayyee. Viidiyoo sii baasaayyuu qoe. Naa baasi. لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك له. أبصر فيديو بنارا ماشي. maal jedha isaan keeyyattoota keenyatti amananii musliimoota ta'an udkhulul jannata antum wa azwaajukum tuhbaruun isinii fi haadholiin manaa keessanis gammadaa jannata seenaa isaaniin jedhamaa jedha. Allahu akbar. Pheenxee hoo jannata seenaa jedhaman ka jedhu jira? Isteera deebii dubbisime. Tole ayyeera sii deebi'a. isaan keeyyattoota keenyatti amananii musliimoota ta'an udkhulul jannata antum wa azwaajukum tuhbaruun isinii fi haadholiin manaa keessanis gammadaa jannata seenaa isaaniin jedhama. Dubbisee bar. Deebiita. Naangal. Era deebi'ee si dubbisaa mallee nageenya mallee si alama dubbise. Amaleera deebi'ee dubbisaa si lammaffaa sadaffaa isaan keeyyattoota keenyatti amananii musliimoota ta'an. Keeyyattoonni ayatoota quraanaa kana ayatoota quraanaa udkhulul jannata antum wa azwaajukum tuhbaruun isinii fi haadholiin manaa keessanis gammadaa jannata seenaa isaaniin jedhamaa jedha. Akkam goota mana hin jiru yaa jamaa bakka wayii jira lafa kaawwannaaf hin mijatu argitee abdii tole tana qawween Allahu akbar har'a namni warkaa miliqee dhame beenteen jannata seenti ka jedhu hin jiru. Maal gootan keessaa miliqaa daddafaa muslima ta'a. Yeroon amma sa'aa kana dafa faxxana jarjara dafaa keessaa miliqaa amantii jannata isin hin galchine keessaa maal gootan mee maal isin fayyadame ajiib hayyee ayyaantu esh kootu ol deebi ayyee konnekshinii isaati konnekshinii kiyyeedhaara hayyee ayyaantu Wayyaa abdi nagaa akkamii nagaadhaa fayyamaati nagaa galata waaqayyo akkam
Oh, mijata fakkaata. Tafarii. دقيقة عشان هيك Okay. አቤት ተፈሪ jettemi Sima yaame maqaa keetiimi tafariin way maqaan tafariin si ala jechuun maqaan biraa jira. Okay. Amantiin kee maalidha? maqaan tafarii amantii maaliiti? Jechuun akka sirraa dhaga'uu fedhe. Namni maqaa waan fedhe baafachuu danda'a. Fakkeenyaaf Kamaal jedhee baafatee maqaa ofii inni Musliim. Musliimaa miti. Amantii koonalaa maqaa biraan baafata. Kanaafatti kiristaanaa maqaa ofii inni Musliim. Okay, ayyee. Tole kiristaana keessaa ortodoksiidha moo peenteedha? Kiristaanumaan qabeeti. Akka maal hin goone abbo? Maal jechuudha? Kiristaanuma beektaa? No. Kiristaanuma. Kan Kiristoositti amane hunduu kiristaana. Amma kiristaanuma jedhee qabuure? Esh. Kiristaanni jannata seenaa? Ragaa sanaa kenna. Ragaa miti anuu reefu gaafii sin gaafadhe sinuu namaan deebifne gaafii sin gaafadhe osoo naa deebistanii anis ragaa si dhiyeessuu hin danda'a. Antee gaafii irratti hin gaafatinii deebisime. No. Isin asiin akka bubbee garanaa garasiin nama sobuurra gaafii ani sin gaafadhe naa deebisi sanaan booda immoo na gaafatta. Okay, ragaa hin qabdu ati gaafii amma si gaafadheef. No, anuu gaafii sin gaafadhe naan deebisne bara. Ati ragaa hin qabdu. Gaafadha jee gaafii kee. Ani gaafiin isin gaafadhu gaafii salphaadha. Kan fakkeenyaaf. Ayyee. Musliima yoon ta'e namni addunyaa kanarra jiru amantiin kamiyyuu jannatan galuu jette. Sa? Egaa akkas ta'e addunyaan tun guutuun maali musliiman taane? Okay, gaafiin kee kanaadha? Dura kana naa deebisee ana biraallee si gaafadha. Addunyaan tun guutuun maaliif musliiman taane? Okay. Ayyee. Amma na gaafadhe. Namoonni immoo amantii kana keessaa gara amantii biraatti deeman baay'eetu jiru. Namoonni ni beeku, namoonni guguddaan amantii kana maaliif ba'uu danda'an? Tole ayyee na dhageeffadhu lamaan. Okay. Tole. Namni yeroo dhalatuyyuu muslimummaa irratti dhalata. Ergama Rabbii alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii namni yeroo dhalatu jedhan amantii islaamummaa irratti dhalata. Haadhaaf abbatuyyuu yookiin Yahudaa yookiin immoo Kiristaana yookiin immoo Majuusaa godhaa jedhan. Cuubuudhaan amantii jijjiiran jechuudha. Guyyaa keessa. Siigalee tokko isa san. Lammaffaa irratti immoo Rabbiin ergaa itti ergee jira. Siigalee ilma namaa kanaa Rabbiin natsaa fiqaadii kenneeraaf. Natsaa fiqaadii. Yoo feete amanii yoo feete kafarii jedheenii jira. Suuraa boqonnaa Sila akkas ta'e musliima malee inni dhumaa ture addunyaa kanarraa bakka isa malee. Qonna dhageeffadhu. Tolee, anaa haasa'uuna jedhuun seeniin. Natsaa fiqaadii kenneera Rabbiin. Mircaa bilisummaa kenneera Rabbiin. Dirqiidhaa miti amantiin. Yoo dhugaa osoo argitu kafarte ka jahannamiiti. Yoo dhugaa fudhatu amantii islaamaa. وقولي الحق من ربكم جري يا محمد دوغان غوفتا الرأي جريني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أبان فيها أمنوا أبان فيها كفروا جريني إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغفروا يغفروا بهم والمتى سكنين في الردامة بئس الثواب وكانت مبتغى ضار لا سجلين كي ينجيكا akka wahii tatta'a gidduudhaa jechuudha.
Sagaleen sirrii miti Abdul Fattah. كلمة توقيفية Amma dubbadhu. Namni seentan cufadha. سري دان La ilaha illallah. Amma ni kun maal ta'e isa? Abboo Sagaleen nama keenya kana buusaan argaan jiru joo. Abdul Fattah ammaa feene. اوكي اما هو مثل Amma sirraa'eera amma sirraa'eera. Anaa miti yaa jamaa maayikii qabadhu maayikii qabadhu. Anaa miti. abdii si miti abdii gurbaa wayiiti abdii ka jedhamu wayi natu buuse am sagalee isaatti nu deddeebise tole suuraa boqonnaa 18 29 irratti وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا جدي يا نبي محمد dhugaan gooftaa keessan irraayi namni fedhe haa amanu namni fedhe haa kafaru dhugumatti nuti miidhaa hojjettootaaf warra amanuu didee laammaa kanarraa garagalee rabbitti kafaree jedhe ibidda dallaan ishee isaanitti marsee qopheessinee jirraa jedhe laal ibiddaan dhukkee irraa kaase jechuudha kanaafuyyuu addunyaa kanarratti dirqiidhaan wanti si amansiisan tokko hin jiru dhugaan sitti ni dhufa osoo dhugaa argitu yoo irraa garagaltee ati diddee jette qixaatni isaa ibidda jahannam natsaa fi qaadii sii kenneerra rabbiin akkasii tafarii ani kanan fudhadhu ka odoo akkas ta'e namni kamuu amantii kana kan hin hordofne namni addunyaa kana jiraachuu hin danda'u ture bar naan deebine gaafin maaliif naan deebine egaa akkas ta'e jeennata kan hin seenne ta'e amantiin kamuu hin jiraatu sila amantii kanaan namuu jeennata galuuf achi deemaa ture. Okay, ati ajjeesaa jechuu feete moo maal jechuu feeteeti? No, akkamitti amantiin biraa jiraate akkas ta'e rabbuma santu fixaa bar rabbuma santu fixaa sedoo akkas ta'e silaa irraan baay'atu iyyuu amantiin biraa. Okay, kanaafuyyuu amantii kiristaanummaa keessatti amantiin kiristaanummaa irra haa caaluu fi uummata musliimaa fixaa jiraa waaqayyo? No, ani siin hin jenne dhaggeeffadhu. Ani siin gara biraatti hin fudhatiin dubbii gara naa gara siin jirri. Silaa siin jannata galchottee amantaa miti. Ummata islaamaa kana ajjeesee fixee qannasee kiristaana gubbaa baay'ee godhee jira. No, silaa akkas ta'e amantiin biraa hin jiraatu amantii tokkicha kanaan ala akka tireefu jettetti akka tireefu jettetti. Ilaalaal. Ati akka yaada keetiitti maaliidha? Erga amantii jannata nama galchusa irra waaqayyoonii namoota amantii kaawwanii fixuu qabaataa kaawwan xiqqoo godhee kaawwan guddaa godhuu qabaataadha yaanni kan kee. No sila amantii kanaan ala addunyaa irratti kanan biraa hin jiru isa tokko qofa ega jette kaanan jiraachisuu hin qabu ture ka waaqayyoon ni fixaa ture. Hayyee deebii kanaa rabbiin deebisee jira. Rabbiin osoo fedhee jedha lubbuu hundaayyuu qajeelchuu ni danda'a jedha. Garuu sababni rabbiin dhiiseef maali? Dura waadaa seeneera rabbiin. Waadaan rabbiin seene maali? Tokkoffaa irratti dubbiin darbitee jirti. Dubbiin darbitee jirti haqni. Abbaan fedhe haa amanu, abbaan fedhe haa kafaru. Waadaa irraa fuudheera rabbiin. Arrabbii keessanii? Rabbii keenya. Dubbiin kun ragaa itti baati. Sii galee. Dugda nabi Aadam irratti hundi isaaniitiyyuu arrabbii keessanii jedheen rabbiin gaafannaan eeyyeen jedhanii ragaa ba'anii jiran. Dhiigalee namni toltuu dalage ka jannataati. Ka hamtuu dalage ka ibiddaa akka jedhu kanaan dura darbeera. Natsaa fi qaadii kenneera ilma namaati. Ka rabbiin natsaa fi qaadii. Ati akkanaan jettetti abdii namni musliima ta'e martuu jeennata gala kooniin jeennatan galu abidda galaa jette. Saa? Akkasi akkaan. Egaa akkas ta'e maafi namni maal ta'a amantiin biraatti maaf deeme maaf ta'e maaf jiraata. Kanaafuu asallanii siin jedhaarraa miree kanaafuu sitti maarraa bara. Yoo amantaa kanarra akka jiraattu taate ibidda jahannam seentaa kanaafuu musliima ta'ii siin jedhaarraa bara. Kanaafuu sitti ijaarrami. Maaliif jiraachise rabbi amantii biraa akkas ta'e qaata fixaa ture bara.
Anji waan akkana furad. Maaf fixa ibidda jahannamitti qixaataa warra dide. Maaliif fixa? Hin furadhu kaan jechuun anaafis am fakkeenyaaf Kiristoos namni isatti amane Erga didee ibidda jahannamtu si qophaa'eera yoo didee. Ibidda jahannamtu si qophaa'eera yoo islaamummaa didee. No, ani kijibaan furad, an kijibaan furad. Namni kamuu bar amantii kam keessa namni kamuu amantii kam keessa jiraate yoo cubbuu dalage akkasuma. Dirqama yookaan ta'uu baatee miti. Amantii islaamummaa hin qabatu taanaan rabbiin waan jedhe walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. Taanee ilaalaal osoo muslima hin taane hin du'inaa jedheera. Kanaafuu ati muslima osoo hin taane duuta taanaaniin ka jahannamu. Maaf har'an duun? Maaf har'an duun? Duunaan kama janna jahannam seenta kaa? No. Bakka sanatti naaseentu. Bakka sanatti naaseentu. Ani dubbii kijibaan furadhu. An quraanarraa ragaa sii kennaaraa bara. Ati garuu macaafa kan jechuudha. Ati akkanaa dura akka jettetti na abdii balaa masi. Akka dura jettetti amantiin kamuu jennatan kan amantii tokko qofa addunyaa kanatti ka jennata galuu jette. Namni kamuu cubbuu yoo deesse dalage azaaba seena. Sila musliima ta'e. Muslimaan ala jannata muslimni jannata hin seenu fayyadu ati macaafa kan keerraa ta'u yoo cubbuu dalage seen yoo cubbuu dalage yoo waan badaa dalage azaaba seenu. Sun waa'ee cubbuu qo'ichi deebina. Ati maa garanaa gara toofta akka qilleensaa waan akka qilleensaa garanaa akkasiin oofin. Amantii islaamaatiin ala ka jannata siin yoo jiraate ragaana kenna yookiin baayibiluma kan keerraa ta'u yookiin quraanarraa haa ta'u kiristaanii jannata seene ka jedhu muslimni immoo jannata hin seenu ka jedhu macaafa kan keerraallee haa ta'u quraana kan keerraallee haa ta'u ragaana abdii obboleessa kiyya doo akkas ta'e bara amantiin biraa inuu jiraatu rabbi qaata fixa jechuudha bara amantoota biraa silaa kan musliiman ala. Erga ragaan qabneeti maayikii naa qabadhu yoo ragaa qabaatte ragaa naa kenni yaada kan keen fedhan ragaa daf. Yeroo biraa ragaa sii fida. Yoomin naaf fidde. Yeroo naaf kenni yeroo biraa siif fida ammaaf kitaaba macaafa harkaan qabu. Yoomitti. Boru ta'e maybe guyyaa anti jedhetti. Okay? Boru si eegaayyee. Yookaan nama siiftaa yookaan si nama siisa. Rakkoo takka hin qaba. Nama siif ta'uu dandeenya. Ayyee. Tole. Amma gaaffiis kiyya si gaafadhaa gaati boru fidduudhaa fi amantiin kiristaanaa jannata seena ka jedhu jira. Ani aga kiyya naa deebisutti nan gaafatin. Kiyyaa naan deebine. Boru jettee qaxartee bara. Kalaas aga kiyya naa deebisutti ani waan na gaafatu tokko hin jiru. Barbeesii bara amma sirratti hafee bara amma borutti naa qaba. Yoo baay'inaan jettes nan baa yoo dhaggeeffadhu taa'e jettes hin dhaggeeffadha. Kalaas. Taa'e dhaggeeffadha. Waan barumsa irraa fudhadhu yoo jiraate hin fudhadha. Kalaas ayyee. Eshi bakka rakkoon qabu dhiisa ayyee. Maayii qabadhu dhaggeeffadhu ayyee. Tole. Ayyee.